Ati maali? Seenaa gabaabduu sanarraa waan guddaa waan barattaniif hanga xumuraatti akka dhageeffattan isin affeeree jira. Leenseen intala xiqqoo waa hundaafuu aartuudha. Jireenya isii waliigalaa irratti ilaalcha gadhee qabdi. Yeroo tokko jireenyi lafa kanaa hedduu itti ulfaatee akka humna isheetii ol ta'e yeroo itti dhagahametti rakkoo isiitiif furmaata barbaaduuf maal gochuu akka qabdu abbaa ishee gaafatte. Rakkoo tokko yoo furtu kan biroo osoo xinnollee hin turin akka dhufuu fi jijjiiramuudhaaf abdii tokkollee akka hin qabne dabaltee itti himte. Abbaan ishee xinnoo jajjabeessee fakkeenya gaariidhaan gorsuu waan barbaadeef akka isheen kaarotii hanqaaquu fi buna bishaan danfaa garaagaraa keessatti neetu ajaje. Erga hundi isaatuu bishaan danfaa keessatti sirriitti danfifamanii booda kaarotii fi hanqaaquu bishaan keessaa baasee isaanii garaagaraa irra kaahee buna immoo meeshaa biraatti buusee sirreessee isii afoo kaa'e. Sana booda kan duraa irraa jijjiiramni jiru maaltu sitti mul'ata?